Kun dubbii jaalalaati. Dubbii jaalalaa har'aa keessatti qabadhee kan isiniif dhiyaadhe jaalala onlaayinii irratti obboleettiin teenya seenaa ofii kan geette ta'a. Akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Achumaanis maatii koo ta'uu hin dagatina. YouTube koo subscribe godhaa. Viidiyoo guutuu achi keessa argachuu dandeessanii na jajjabeessuun isin bira jirti jechuudha. Gara qophichaatti isin dabarsaa. Akkas jetti obboleettiin teenya. Nageenyi Rabbii siif haa ta'u obboleessa koo. Egaa yaa obboleessa koo waan siif qooduu barbaada. Ba'aa guddaa kan hin mul'anne kan baatu dadhabeen narra jira. Kan ba'aan isaa ganamaa fi galgala dadhabbii koo naaf hin beekne hiriyyaan qaba. Hiriyyaan qaba kan baay'ee jaaladhuu fi kabaju ture. Isas karaadhuma sooshaal miidiyaa irratti wal barre. Qaaman wal hin beeknu garuu wal baruun keenya haaluma salphaa ture. Jaalala bareedaa waliin dabarsaa turre. Gaddas gammachuus waliin hirmaachaan ture. Innis baay'ee na jaalata jedheetumaan beeka. Yoo onlaayinii irraa na dhabe jechuun inni fayyadamee sagalee naaf teechisu naaf barreessu adda ture. Garuu ani hanga inni na jaalatu caalaan isa jaaladha. Yoon isa onlaayinii irraa dhabe natti hin mijatu, natti hin tolu. Ani akka hiriyyaa qofa osoo hin taane akka haadhoo kootti garaa isatti himadhaa ture. Ani haadhas hin qabu, firas hin qabu. Isa qofattiin hirkadhaan jedhee isattis garaa koo himadhe. Bara hedduu waliin turre garuu booda osoo nagahaan jirru na cufuu jalqabe. Yoo inni na cufu onlaayinii irraa baheetumaan dhiisa. Booda yoon dubbadhe wal dhabna jedhee obsa. Ani isa dhabuu hin fedhu kanaafan obsa. Osoo kanumaan jirru sababa kanaan walitti buunee maatis koos na barsiisuu dide. Osoo kanumaan jirru sababa kanaan walitti buunee maatii isaas na barsiisuu dide. Hiriyoottan isaa qofa beeka. Inni garuu obboloota koos na barsiisi jedhee ni beeka. Booda siin barsiisanaan jedhee rakkoo nu gudduu jiru furmaata goonee jaalalatti deebine. Yeroo ammaa kanatti ani isa malee jiraachuun koo natti hin mijatu. Hin beeka wannuma xiqqoon sababa narra barbaada. Ani obboloota koo hin yaadu haggan isa yaadu. Jaalala isaatiin gaadi'amee jira. Erga walitti mufannee ji'a jaha geenye. Onnee koo keessa namni biraa hin jiru isa malee. Dhiirri biraa dhiira natti hin fakkaatu. Garuu waldhabbii keenyas araaramnee turre. Ammas garuu yoon dawwaleef narratti cufa. Nan dhiisa jedheen yoo garaa jabeeffadhe callisee suuraa yookiin sagalee naaf erga. Akkaanan isa yoo argu obsa hin qabne hin beeka. Yoon sagalee dhagahe sammuu koo iddoon jiruun wallaala. Inni garuu ofii narraa fagaatee akka hin dagannes na yaadachiisa. Anis dagachuu hin dandeenye. Yoon onlaayinii seenee onlaayinii irratti isa arge lafatu naan mara. Mee maal godhu laata? Yaa jaalala. Ani sababa kanaan mana madaamitti illee hojii dadhabe lafti naan marti. Yoon dawwaluuf narratti cufata. Nama faanaan haasaa jira naan jedhee yeroo ofii fedhe na dubbisa. Akka tasaa tahee gaaf tokko guyyaa osoo kilaasii koo cufadhee taahee boohu inni viidiyoo naa bilbilee imimmaan hudhamee itti dubbachuu dadhabe. Na laalee ka'ee daataa cufatee irraa bahe. Guyyaa sadiitti onlaayinii irratti deebi'e. Deebinaanis maal taates jedhee nan gaafanne. Sababa xiqqoo narraa fagaate. Ani ijji koo na arguu dadhabuuf deemti. Yoon isa yaadadhu imimmaan harcaasa akka ijoollee haatee irraa duutetti. Yaa jaalala isaa. Nama jaalatan dhabuun wannuma jiru ta'ee ani garuu akka haadhoo kootti isa ilaala. Ijji koos na jaamuuf jira. Ganamni boo'icha, galgalli boo'icha. Maali malli? Mee maal naa dhaamta obboleessa koo? Atii fi hordoftoonni kee. Ani osoon beekin jaalala isaatiin jilbiifadhe. Amma kanaan deemuun wallaale. Jaalalli mootii mataa ifiitu Eraafii seeraa namaatiin bultu. Na harkaa baatee dhoyfachuun taatu. Na harkaa baatee dhoyfachuun taatu. Wana kufaamii kan jaalalti mootu. Mootee harkaa qabdii bineensa garaatu. Maalayyaal moo namaa kan waliin dubbatu. Maalayyaal moo namaa kan wal mari'atu. Jaalalti mootii mataa ifiitu Eraafii seeraa namaatiin bultu. Na harkaa baatee dhoyfachuun taatu. Na harkaa baatee dhoyfachuun taatu. Waa'ee jaalalaa beekullee baattu. Waarkuun dhabdu isii nama boojjirtu. Abaluu jeenaa jabaan sodaattu. Siska boonoltu. Abaluu jeenaa jabaan sodaattu. Siska boonoltu.
jaalalti mootii mataa ifittu seeraa fi seeraa namaatti bultu na harkaa baatee dhoyfachuun taatu na harkaa baatee dhoyfachuun taatu. Waa'een jaalalaa sooshaal miidiyaa kun baay'ee tokko ulfaata. Namni irra gariin hin milkaa'u, namni gariin hin milkaa'u. Irra caalaan nama milkoofne caala na fakkaata akka hubadhetti. Namni gariin namummaa akkanumatti wal boochisudha. Waliin hubatanii, waliin beekanii, wal sodaatanii. Sanuu namni sooshaal miidiyaa irratti wal bare biyyi isaa addaan fagaachuu danda'a. Nama san osoo jaalattellee jaalala isaa qabda malee amanamummaa isaan beektu, maatii isaan beektu, shakkiinsi keessatti uumama. Jaalalli mi'aan nama maatii isaa beektu jireenya kee keessatti jechuudha. Jaalalti garuu bakka hin filattu. Waliin jireenyaaf bultii ta'e fuulduratti itti fufiinsaaf waliin dalagattee waan qabdu waliin dabalatuuf nama akkamiitu nama qe'eetu caala filatamaadha jedhee yaada. Maaf jennaan hin beektaa, maatii isaa beektaa, akkaataa isaa beektaa hin hubatta. Namni sooshaal miidiyaa irratti jaalatee milkaa'u nama muraasa. Kanaaf immoo obboleettii too eegeen cufsi cufe sababa gaafadhu. Sababa gaafadhu yoo inni si jalaan dubbatiin nama inni kabajuu fi nama inni saalfatutti ergee nama dubbii keessan irratti haasaa dabalee jidduu keessan addaan hin fageessine filadhuuti gaafadhu. An kanarratti dhaamsa wanni qabu jaakii kana jaalattee jirtaa. Duras wal duubaa dubbee isaa hin qoranne obboleeyyan keenya irra hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti yoo jaalala jalqaban hin qoratan. Eega jaalatanii jidduu keessa seenanii waa hundi dhumatee booda seena nama sanii argan. Badaa namsanii, gaarii namsanii. Awwaala namni itti jaalattu fuula laaltee jaalattaa. Uffata isaa mana kanneen ilaaltaa. Sinichi keessoo isaa ilaaltu jechuudha. Gaafa kaanii nama san keessa ba'ee ilaalte malee keessa isaa agarree gaafa keessa isaa gabbuutee ilaaltu immoo keessi sun akka bubbaasan sitti bareeduu dadhabaa. Gaafsan immoo keessa keetitti waatu dhagayamaa jireenya diiguu fa'aatti jaalala diiguu fa'aatti xiyyeeffatta jechuudha. Dursumaa jaalala sooshaal miidiyaa kana yoo jalqabdan sirriitti qorachuun barbaachisaadha. Ati amma waan gootu akka akkanatti mul'atutti nama kanatti yaaddutii akka jaalattuuf ibsiitii irraa hubadhu yoo dandeette jechuudha mataa keetiin. Yoo dadhabde nama inni jaallatuu fi namni inni kabaju nama jidduu keessanitti dubbiin daballe itti ergee dhugaa jiru addaan baafadhu. Rabbi si haa milkeessu. Kana irratti immoo dhaamsa yoo qabaattaniif bulootan koo dhaamsa gaarii kennaaf isiniin jedha. Achumaanis maatii kiyya ta'uun dagatinaa Miftahaa Oromoo Arsii Doktara Jaalalaa keessan jabeeffadhaa isiniin jedha. Galatoomaa.